jirtaan hordoftoota fayyaan F-daan nagaa keessanii yaada fi gaafii sirnu kaasaa jirtaniif guddaa galatoomaa isin jenna. Yaada fi gaafii keessan fuuldurattis akka itti fuftan isin jenna. Gaafii yaada keessa irratti hundaa'uudhaan nutis wanta mata dureewwan bifa barreeffamaan bifa viidiyootiin kan isin dhiyeessinu ta'a. Isinis peejii keenya fayyaan F-dhaan jedhu feesbuukii laayikii fi sheer godhaa hiriyoota keessan bira akka ga'u taasisa. Chaanaali keenya yuutuubii immoo fayyaan F-dhaan jedhu subscribe gochuudhaan viidiyoon keenya dafee akka isin bira ga'uu fi wantoota nu gallakkisne yeroodhaan argachuu akka dandeessan gochuun hin dagatina. Annus mata dureewwan garaagaraa kan isin barsiisu kan isin gargaaru hojjenne isin dhiyeessuu itti fufna. Mata duree keenyarraa itti deebinu mata dureen keenyarraa dhaldhabuu yookiin afaan Ingiliffaatiin infertility jedha. Jalqaba irratti mata duree keenya jalatti qabiyyeen keenyarraa dhala dhabuu maalummaa dhala dhabuu ni ilaalla. Maaltu dhala dhabuu maal akka ta'e ni ilaalla. Taansuudhaan maaltu wantoonni akkamtu dhala dhabuudhaaf rakkoolee dhala dhabuudhaaf wantoonni nama saaxilan maalidha. Rakkoolee kana tokko tokko ni ilaalla. Taansi rakkooleen kun dhala dhabuu kun akkamitti ittisuu dandeenya? Rakkooleen kun akka gara fuulduraatti yookiin jireenya keenya keessatti akka nu mudan akkamitti ittisuu dandeenya? Inni biraa rakkoolee kanaaf akkamitti furmaata laachuu dandeenya? Furmaanni isaanii akkamitti mana keenyatti gargaarsa ofii goonee carraa dhala argachuu akkamitti akka dabaluu dandeenya ilaalla. Taansee immoo dhumarratti yaalli isaa gargaarsi yaalli fi akkasumas wantoonni godhamuu qaban maal akka ta'e ilaalla. Qabiyyee keenya jalqabaatti kan deebinu ta'e dhala dhabuu yookiin infertility isa jedhudha. Egaa akkuma hundumti keessanuu beektan akka dhaabbata fayyaa addunyaattis ta'e dhaabbilee biroo kan fayyaa irratti hojjetan biratti rakkoon dhala dhabuun kun akka rakkoo fayyaatti yookiin akka rakkootti erga ilaalamuu eegalee turee jira. Kanarraanis ka'uudhaan xiyyeeffannoo fi qorannoon garaagaraa gaggeeffamaa tureera. Qorannoo garaagaraa gaggeeffamaa tureenis argannoowwan garaagaraa teekinooloojii garaagaraatiin deeggarameen argannoon jajjabeessaa ta'an argamanii jiru. Sababa kanarraan ka'uudhaan namoonni dhala argachuu hin dandeenye baay'een dhala argatanii jiru. Rakkooleen sababa kanaa wajjin wal qabatee dhala dhabuu kanaa wal qabatee jeequmsa maatii fi kanneen birootis turan hanga tokko hir'atanii jiru yookiin salphatanii furamanii jiru. Ammas gara fuulduraattis wantoonni jajjabeessaa ta'an qorannoo irra kan jiranidha. Akka biyya keenyattis wantoonni nama jajjabeessaa ta'an wantoonni baay'een kan eegalaman ni jiru. Kanaafi kanneen birootis ni ilaalla. Dhala yookiin daa'ima qabaachuun egaa akkuma beekamu sanyiin namaa akka itti fufu taasisu qofa osoo hin ta'in hariiroo abbaa manaa fi haati manaa jidduu jiru cimsuu keessatti gahee guddaa qaba. Egaa akkuma beekamu namni tokko karoora ol fuudhu guyyaa eegalee irraa eegalee waa'ee daa'imaa yookiin waa'ee dhalasaa yaaduu eegala. Kana wajjin guyyuma isaa irraa eegalee daa'ima meeqa akka qabaachuu barbaadu, yoom akka qabaachuu barbaadu, daa'ima isaanii san immoo guddisee maalirraan akka ga'u barbaadu yeruma jalqabarraa kaasee yaaduu ni eegala. Kana jechuun maalidha? Dhala qabaachuun yookiin daa'ima qabaachuun waan guddaa akka ta'etti nutti agarsiisaa jechuudha. Namni addunyaa kanarratti dhalatee yookiin jiraatee guddatee booda namni dhala argachuun barbaanne fuudhee jireenya isaa erga argateen booda dhala argachuun barbaanne hin jiru jechuu ni dandeenya. Hundumti namaatu maalidha? Dhala argachuu ni barbaada. Yeroo fi haalli isaa mijateetti dhala argachuu ni barbaada. Namni akka waliigalaatti maalidha? Dhala qabaachuun jireenya namaa keessatti akka waan guddaa ta'etti kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan namoonni yeroo yaadanitti yeroo barbaadanitti yoo kan hin arganne ta'e yaaduu fi dhiphachuun ni jiraata jechuudha. Kana irraas ka'uudhaan yeroo tokko rakkoo haadha manaa fi abbaa manaa gidduutti ta'uudhaan rakkoon yeroo uumamu ni agarsiisa. Yaadda'uu fi akkasumas immoo dhiphachuun kun sirruma maalidha? Daa'ima qabaachuun jireenya namaa keessatti waan guddaadha. Namni hundumtuu nama qabaachuu barbaada jechuudha. Yaa ta'uti malee rakkoolee sasalphaa rakkoolee furamuu danda'aniin yeroo maatiin diigamus ni argina. Keessattuu immoo darbeeti immoo oduu rakkoo abbaa manaati immoo haadha manaati ta'uudhaan hin beekame yeroo maatii jidduutti jeequmsi ka'uudhaan maatiin bittinnaa'u ni jira. Kun sirrii miti. Rakkooleen dhala dhabuu wajjin qabatan rakkoo keessa salphaan ni jiru. Rakkooleen haala salphaa ta'een hiikamuu danda'an akka xiyyeeffattan isiniin jenna. Atiyya ani si keetuma si sosobuu dhugaan sitti himaa midhagsituu mi'eessitu jedhu kan akka keenaaf ta'u. Asirratti wanni isin hubachiifnu tokko jechuudha.
dhala qabaachuun waan guddaadha. Dhalli namni hundumtuu barbaadudha. Yaa ta'uti malee jaalallii fi olii yaaduun garuu hundumaa ni caala. Abbaan manaa fi haati manaa osoo dhala hin barbaadin dura maali jaalala tolitti fida, olii yaaduu isaaniitiif fida. Jaalalli sun immoo isaan jidduutti cimee maalidha gara dhala argachuutti deemaa jechuudha. Kanaaf maalidha olii yaaduu fi olii jaalachuun dura ni dursaa jechuudha. Kana yoo jennu yeroodhaaf dhala dhabuun yeroodhaaf yeroo barbaadanitti dhala argachuu dhabuun akka rakkootti ilaalanii namoonni ol jaalatan, namoonni ol yaadan, namoonni waan baay'ee wajjin dabarsan gargar ba'uun qabanii obsaa fi jaalala duraasaniin haga xiqqoo qorannoo garaagaraa gaggeeffamu wantoonni garaagaraa haala sirrachuudhaan dhala argachuu waan danda'amu obsaan eeguun murteessaadha jechuudha. Dhala argachuu waan guddaadha. Garuu fi jaalalaa fi olii yaaduun namaa hundumaa ni dursaa jechuudha. Jaalalaa fi olii yaaduu namaatitu gara dhala argachuutti nama geessa waan ta'eef kanaaf dursa kan kennu qabnu ol jaalalaa fi olii yaaduu keenya dursa kennuu qabna. Sanaan booda rakkoolee dhala argachuu ol qabatan wajjin furmaata barbaaduunis dhufaa jechuudha. Rakkooleen sun immoo obsaa kan gaafatan ta'uu danda'a. Haala salphaatiin kan furmaata argaman ta'uu danda'a. Darbees immoo teekinooloojiiwwan garaagaraa kan gaafatan ta'uu danda'a. Kana hundumaa kan keessa dabaru maalidha jaalallii fi olii yaaduun yoo jiraatedha jechuudha. Kanaaf daa'ima qofa dhabneef jaalala nu jidduu godhuu qabaatiin karaa danda'ame hundumaan daa'ima argachuun akka danda'amu beekuu qabna. Dhala dhabuu yookiin infertilitii hiikaa isaatiitti waliin dhala dhabuu kan jedhamu haati manaa fi abbaan manaa tokko waggaa tokkoo fi wajjin jiraatanii walqunnamtii saalaa gahaa ta'e kana jechuun torbanitti al 3 fi isaa oli fi mala qusannaa maatii tokkoo jechuudha qorichoota ulfa ittisan kondoomii dabalatee osoo fayyadamin yoo ulfaa'uu yookiin dhala argachuu hin dandeenye ta'e infertilitii yookiin dhala dhabuu jedhama jechuudha. Dhala dhabuu kanaaf egaa akkuma rakkoo abbaa manaa ta'uu danda'a, rakkoo haadha manaa ta'uu danda'a yookiin immoo rakkoo isaan lachuutu ta'uu danda'a. Yeroo tokko tokko immoo rakkoo hin beekamne yookiin unexplained infertility wanti jedhamu jira. Qorannoo garaagaraa irra godhamuudhaan haga parsantii 10 ta'etti rakkoo kam akka ta'e addaan baasuun kan nama rakkisuudha jechuudha. Akka biyya keenyatti wanti baratame tokko maalidha rakkoo dhala dhabuu yookiin infertility kana rakkoo akka rakkoo haadha manaa qofaatti fudhatanii ilaalutu jira. Kanarraanis ka'uudhaan yeroo baay'ee rakkoo kanaaf mana yaalaa deemtee kan laallamtu yaala kan argattu akka dubartii qofa ta'etti kan ilaallamudha. Yeroo hundumallee immoo mana yaalatti kan deddeebattu dubartii qofa haadha manaa qofa. Abbaan manaa mana yaalaa deemti ogeessi yaalaa kan waamus ta'e fedhiin qabaatu yeroo baay'ee kun sirrii miti. Jarroonni lachuuyyuu sababa dhala dhabuuf sababa ta'uu waan danda'aniif namni lachuuyyuu yeroo barbaadametti yeroo barbaachisaa ta'etti mana yaalaa kan deemuu qaban jarri lachuu ulfaanaa deemuu kan qabanidha. Egaa rakkoo dhala dhabuu kana iddoo lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Yookiin gosa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Gosa tokkoffaa yookiin primary infertility kan jedhamu namni jireenya isaa keessatti kana jechuun namni jireenya isaa keessatti gonkumaa daa'ima tokko kan argatee hin beekne yoo ta'e primary yookiin gosa tokkoffaa jedhama. Inni immoo gosa lammaffaa jedhamu secondary infertility kan jedhamu namni yeroo wayii jireenya isaa keessatti yoo xiqqaate daa'ima tokko yookiin tokko ol ni qabaata. Tokko jechuun yoo xiqqaate ni qabaata. Garuu amma dhala godhachuu kan hin dandeenye jechuudha. Yeroo wayii daa'ima tokko ni qaba sanaan booda daa'ima yookiin tokkoo fi sanaa ol qabaate yeroo lammaffaatti yookiin yeroo sadaffaatti yoo daa'ima godhachuuf barbaade daa'ima godhachuu kan hin dandeenye yoo ta'e secondary infertility yookiin gosa lammaffaa kan jedhamudha. Rakkoolee dhala dhabuutii fi rakkooleen dhala dhabuu akka uumamaan wantoonni taasisan tokkoffaa dubartii irratti jalqaba akkuma jenne qaamni hormaataa garagadii jiran balballi gadaamessaa ujummoon gadaamessaa ovariin ni barbaachisa. Akkasumas immoo gara sammuutti yoo deebin hypothalamus pituitariin xannachi pituitariin barbaachisa. Kana hariiroon jarriin kanneen waliin qaban sirrii ta'e jiraachuu qaba. Kana alattis qaamonni biroo kallattiinis ta'e al-kallattiidhaan dhiibbaa godhan fayyaa ta'uu qabaatu jechuudha. Yoo qaamolee kanarra yookiin fakkeenyaaf ovarii irra miidhaan kan gahu yoo ta'e hypothalamus irra miidhaan kan gahu yoo ta'e yookiin immoo gadaamessa keenya irra miidhaan kan gahu yoo ta'e balaa kanaaf nama saaxiluu danda'a. Dhiira irrattis akkasuma jechuudha. Dhiirri tokko yookiin cidhaan isaa yookiin teestikiliin isaa fayyaa ta'uu qofa osoo hin ta'in qaamni isaa akkuma baddaa jedhu dubartiidhaa jenni san gubbaarraa hypothalamusiin ni barbaachisa. Dakarraa immoo xannachi pituitarii ni barbaachisa. Kunniin sirrii ta'uu qabaatu jechuudha. Yoo kanneen irraa miidhaan kan gahu ta'e akkasumas immoo ujummooleen teestikilii yookiin
cidhaan namaan jira achirraa fuudhee gara qaama saalaatiin gara alaatti akka ba'u ujummooliin godhan jiru. Ujummoolii isa irra miidhaan kan qabu ta'e wantoonni walumaa galatti maalidha? Wantoonni qaama hormaata namaatiif barbaachisan tokkorra miidhaan kan qabu ta'e yookiin yoo garaagaraatiin kan miidhaman ta'e akka dhala arganne gochuu danda'u. Sababoonni dhala dhabuudhaaf nama saaxilan maalidha? Yookiin risk factor. Sababoonni dhiiraa fi sababoonni dhala dhabuutiif nama saaxilan kan beekaman yookiin naannoodha yookiin sababa amala keenya yookiin barteewwan garagaraa goonuuf sababa dhala dhufuun saaxilan baay'een isaanii dhiiraa fi dhalaati irrattis wal fakkaatu yookiin kan abbaa manaa fi kan haadha manaatis jechuudha. Haa ta'uti malee tokkoon isaa kanneen biroo garaagarummaa qabaachuu danda'u akkuma qaamni saalaa dubartoota dhiiraa fi dubartoota garaagarummaa qabu qaama san irratti hundaa'uudhaan miidhaan qaama san irra ga'uun dhala dhabuutiif nu saaxiluu danda'u jechuudha. Sababoota beekaman keessaa mee muraasa isaanii ilaallu. Egaa akkuma umriin namaa dabalaa deemuun carraan daa'ima argachuu keenyaas xiqqaachaa deema. Keessattuu dubartoonni umrii 35 yoo ta'an carraan daa'ima argachuu isaanii xiqqaachaa deema. Akkasuma dabalaa deemuudhaan immoo umurii yookiin monofeesii umurii 50 irra gahan carraan daa'ima argachuu isaanii sirumaa hin jiraatu ta'a jechuudha. Yeroo kan marsaa laguus arguu hin danda'an. Dhiirota irrattis akkasuma carraan arguu daa'ima argachuu isaanii yookiin dhalchuu isaanii hir'achaa deema. Keessattuu umurii 50 booda yoo ta'an haga tokko carraan daa'ima dhalchuu yookiin argachuu isaanii carraan xiqqaachaa kan deemudha jechuudha. Garuu akka dubartootaa san umurii 50 booda kan dhaabbatu miti kan nurra dhiiraa jechuudha. Inni biraa namoonni tamboo aarsan saala lachuu irrattu jechuudha. Akkasumas immoo yookiin namoota aarsan irra jiraatan carraan isaan dhala horachuu dhiira lachuu irrattu saala lachuu irrattu ni xiqqaataa jechuudha. Inni biraa alkoolii dhuguu. Alkoolii dhuguunis miidhaa garaagaraa geessisuudhaan carraa dhala horachuu keenya xiqqeessuu danda'a. Inni biraa ulfaatin garmalee guddaa ta'e akkasumas immoo garmalee xiqqaa ta'e jechuun ulfaatin madaalaa kan hin qabaanne akka malees xiqqaa kan ta'e akka malees guddaa kan ta'e yoo ta'e akka dhala hin godhanne nu gochuu danda'u. Inni biraa sochii qaamaa baay'ee cimaa fakkeenya atileetonni sirriitti warroonni hojjetan carraan isaanii daa'ima godhachuu hanga tokko gadi bu'uu danda'a jechuudha. Sochii qaamaa cimaa warri taasisan jechuudha. Heavy exercise warri jedhaman jechuudha. Garuu asirratti wanti beekuu dandeessan sochii xixiqqaan sochiin madaalawaa ta'e ni gorfama dhiibbaan qabu. Inni biraa miidhaa sababa garaagaraatiin qaama saalatti irra qabu. Yaala baqaqsanii hodhuutiin gadaamessarra ovarii akkasumas immoo dhiira yoo ta'e cidhaa ujummoollee sanyii kormaa yookiin ispaarmii geejjiban irra miidhanuu kan ga'u ta'e akka dhalan godhanii taasisuu danda'u. Inni biraa dhibee walqunnamtii saalaatiin daddarban keessattuu dhibeewwan kun yeroodhaan kan hin yaalamne ta'e deemuudhaan qaamolee saalaa irra dhiibbaa garaagaraa geessuudhaan akka dhala sadarkaa dhala dhabuutirraan nu ga'uu danda'u. Inni biraa dhiphina sammuu garmalee namni garmalee hidhate akkuma kanaan dura hin jenne jeeqamuu marsaa laguutti irratti waan fiduu danda'uuf kana wantoonni baay'ee jeeqamuu marsaa laguu keenyaa fidan maaliyaa kallattiinis ta'e alkallattiidhaan akka dhalan godhanne waan nu gochuu danda'anidha. Seenaa maatii kanaan dura warroonni firoota keessaa yoo namoonni wanta akkanaa qaban ta'e maatii keessaa dhala dhaban yookiin infertilitiin kan jiru ta'e haga tokko carraan dhala dhabuu dabaluu danda'a jechuudha. Egaa kunniin wantoota beekamanii gara biraatti kan deebinu ta'e inni biraa maalidha? Akkamitti carraa namni tokko daa'ima argachuu yookiin dhala argachuu akkamitti dabaluu dandeenya? Yookiin warroonni dhala dhabanii jiraatanis ta'a yaala gargaarsi manatti ofii goone yaaluu dandeenya. Yoo kanarra darbe immoo mana yaalaa deemuu dandeenya. Jalqaba irratti rakkoolee amma asii olitti isin himne san rakkoolee dhala dhabuudhaaf sababa nama taasisan isaan san irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Isaan san sirreessuudha. Sanaan booda immoo gara yaala isa biraatitti kan deemnudha. Tokkoffaa irratti tamboo xuuxuu dhiisuu akkasumas immoo namoota aarsan irraa fagaachuu alkoolii baay'isanii dhuguu dhiisuu yookiin immoo baay'ee xiqqoo ta'e dhuguu araada garagaraa araada kamiyyuu akka ta'u kookeenii ta'uu danda'a fi wantoota araada nama qabsiisanii fi araada namatti fidan hundumarraa fagaachuudha. Inni biraa keemikaalonni warshaalee gargaraatirraa kan lakkifaman keessattuu warroonni warshaalee keessa hojjetan
akka keemikaala saniin hin faalamne eegumsa barbaachisaa ta'e ofii gochuu dandeechuu jechuudha. Meeshaa ittisaaf barbaachisa. Kanaan alattis qorichoonni farra aramaa fi farra ilbiisota mana keessatti fayyadamnus yeroo tokko darbe dhiibbaa gochuudhaan akka dhala arganne gochuu waan danda'aniif yeroo qorichoota kana fayyadamnu of eeggannoo barbaachisaa fi haala barbaachisaa ta'een fayyadamuu qabna. Inni biraa dhibeewwan walqunnamtii saalaatiin daddarban yoo kan qabnu ta'e tokkoffaa akka dhibeewwan sun nu qabne of eeggannoo barbaachisaa gochuudha. Yoo dhibeewwan sun immoo akka carraa ta'e kan nu qaban ta'e dafnee mana yaalaa deemuudhaan dafnee yaalamuudha. Oduu xaawwan kana nurratti hin geessin ta'e dafnee yaalamuudha. Inni biraa ulfaatina madaalawaa waan qabaachuu jechuudha. Yoo akka malee kan furdaa ta'e ulfaatina sana irra yoo xiqqaa ta'e garmalee xiqqaa kan ta'u ta'e immoo ulfaatina sana akkaataan ittiin dabaluu dandeenyu gochuu qabnu gochuudha. Inni biraa dhiphina sammuu haga danda'ameen wantoota nu dhiphisan adda baasuudhaan furmaata laachuudhaan akka nu dhiphina sammuu dhiphachuun numa jira haala ta'een salphaa ta'ee fi haala rakkoolee nu jeequu hin dandeenye gochuun ni danda'ama. Inni biraa sochii yoo daa'ima qabaachuu barbaanna ta'e ispoortii cimaa hojjettan yeroo sochii kan haga ta'e xiqqeessuudhaan daa'ima argachuun ni danda'ama jechuudha. Sochii heavy exercise wantoota jedhaman san haga ta'e carraan argachuu keessan ni jiraata yoo daa'ima sochiisan kan dhaabbamu ta'e. Inni biraa nyaata madaalawaa fi viitaaminoota garaagaraa qaban nyaannis kallattiinis ta'e alkallattiidhaanis wal hormaata dhala namaatiif gahee waan qabuuf dhiibbaas uumuu waan danda'uuf nyaata madaalawaa ta'e nyaachuudha. Inni biraa walqunnamtii saalaa yeroo kam akka raawwachuu qabnu adda baafnee beekuu fi walqunnamtii saalaa gahaa ta'e raawwachuudha. Yeroo baay'ee torbanitti yeroo 3 fi sanaa olitti hin jennee jira. Akkasumas immoo guyyaa wal hormaataaf mijataa ta'e kam akka ta'e beekuu qabna. Fakkeenyaaf yoo fudhanne dubartoonni isaanii marsaan laguu guyyaa 28 kan itti dhufu ta'e carraan daa'ima argachuu ulfaa guddaa ta'e guyyaan kamidha? Guyyaa marsaan laguun itti dhufe guyyaa dhiigesanii guyyaa jalqabaa sanarraa kaa'ee haga guyyaa 9 lakkoofna. Guyyaa 9 booda hanga guyyaa 9 guyyoonni jiran guyyoota ulfaa'uuf carraa guddaa waan qabaniif guyyoota kanneen jidduutti walqunnamtii saalaa raawwachuun ni gorfamaa jechuudha. Ani si beeki keeti walumaaf nu qoode nu fide waliin abadan abadu waliin abnuunu. Gara qabiyyee keenya isa dhumaatitti yoo deebinu yaala irratti kan deebinu ta'e egaa wanti baay'ee isin beekuu qabdan wantoota armaan olitti isin jenne san ittisa isaati irratti fi akkasumas carraa namni tokko daa'ima argachuu wantoota hir'isanii fi bartiiwwan gochuun qabne irraa yoo kaasanne ta'e carraan daa'ima argachuu yookiin dhala argachuu guddaadha. Yeroo baay'ee akka qorannoon garaagaraa agarsiisutti namoonni akka parsantii 50 ta'an waggaa lammaffaa keessatti qorannoo tokko yaadii tokko malee ni argatu jedha. Akkasumas immoo namoonni garaagaraa qorannoo xixiqqaa fooyyessuudhaan rakkoolee amma isin hin jenne san rakkoolee qaban san amala bartiiwwan badaa san qaban san wantoota garaagaraa jireenya isaanii keessatti kan fooyyessan ta'e akka salphaatti daa'ima argachuu danda'u. Yaa ta'uti malee parsantii xiqqoo ta'an namoonni yaala biraa barbaadan jiraachuu danda'u. Yeroo kanaaf yeroo kanneen goonee kan dhala an arganne ta'e mana yaalaa deemuu qabna. Yeroo mana yaalaa deemnu qabnu kan abbaa manaa fi haadha manaa ta'uu qabna. Abbaa manaa fi haadha manaa irratti qorannoon garaagaraa ni gaggeeffama. Qorannoo san irratti hundaa'uudhaan rakkoolee adda baafamaniif yaalli ni gaggeeffama jechuudha. Kanaaf maalidha yeroo jalqaba deemu haati manaatis abbaan manaatis deemuu qabu jechuudha. Yeroo san qorannoo rakkooleen sun adda ba'e rakkoon sun qorichaan yaalaman ta'a yookiin yaala baqasanii wantoota yaalaman ta'a. Akkasumas immoo yookiin yaala teekinooloojii garaagaraa barbaachisan ta'uu danda'a. Amma yaalli wantoota garaagaraa mala garaagaraatiin akka dhalli namaa sanyii dhala argatu wantoonni teekinooloojiin garaagaraa gargaara yeroo ammaa kalaqaman hojiirra kan oolanis jiru kan hojiirra ooluufis jiranis jiru. Biyya keenyattis wantoonni wanti eegalamanii jira. Kana haala kanaan deemuudha jechuudha. Asirratti rakkoo sun adda baasu rakkoo akka waliigalaatti wanti isin hubachiisuu qabnu dhala namaa tokkootiif jaalalaa fi olfii yaaduun wanta hundumaanuu dursaa namoonni ol jaalatan namoonni umrii dheeraa wajjin turan tokko sababa dhala dhabuutiin adda ba'uun qabanii wantoonni hundumtuu furmaata akka qaban beekuudha. Yoo rakkoon sun adda kan ba'u ta'e yeroo baay'ee rakkoo san
adda baasuun nama rakkisa ta'a. Yoo adda ba'an ta'e rakkoo sanii furmaan akka jiru akka beektanidha. Namoonni ol jaalatan sababa dhala dhabuutiif adda ba'uu qabanii sababa kanaaf jeequmsi yookiin namoonni ol jaalatan namoonni oliif yaadan adda ba'uu qabanii kanaaf jaalallii fi olii yaaduun hundumaa waan dursuuf turtii qorannoo garaagaraa gaggeeffamuun yaalli isaa akka jiru beektanii yaala san obsaan fi abdiidhaan akka eeggattan sinin jenna. Kana hundumarrattu abbaa manaa fi haati manaatis gahee keessan lachuu akka baatan sinin jenna. Ladhaarsi hin qabanne kanumaa yaadaa fi gaafii keessan nu kaasuu dandeessu. Peejii keenya YouTube chaanaalii keenya subscribe like gochuu dhiisina. Yaada keessan gara keessan dhiyeessaa. Guddaa isaa galatoomaa. Fayyaa ta'a. Fayyaan uummata keenyaaf.